jabaadha. Amma nuti beeknu olitti Waaqayyo jabaadha. Haleluuyaa. Waaqayyo gargaaraadha. Dhugumayyuu Waaqayyo gargaaraa lafa onaati. Waaqayyo miiltoo guyyaa rakkinaati. Haleluuyaa. Yeroo tokko dandeettii keenya yookaan immoo humna keenya Waaqayyo wal bira qabu barbaanna miti lakki. Waaqayyo isa yaadame olitti guddaadha. Mee mootii guddaa kanaaf galata galchaa. Waaqayyo waan gurguddaa naa godhe. Isa keessaa garuu waan har'a guyyaa kanaafi waan lama gurguddaan dhugaa bahee dhugaa bahuu barbaada. Inni sinni tokko jijjiirraa bakka na yaala ture yeroo mara waajjira deemee na yaala ture. Isaan garuu kan warra kaan hojjetanii kan koo keessaa hin hojjetiin dhiisu turan. Isa dhumarraa bakka kun dhuma jedhee dhaqee dhimboo bakka hojjesin deemu. Bakka amma kana muluu naan hojjetamu taanaani ragaa guutuun qaba waan ta'eef ammaan booda na hojjedha intoo waan nasiniin himadhaan jedhe. Gaafa kana isaanoo bakka ammas akkuma kanaa bakka mijataa hin taane na hojjetan. Yeroo kana baay'ee naare. Nagaa bakkuma haalli mijanne keessattis duras kakuu nama naa bahee nan salphisu dheenumaan abdiidhuma guddaadhaan yoo kennanaa kennanii hin kennan taanaani haadhisan jedhee bakkeen gurguddoo sadii heere. Gaafa kana bakka sadan dhiisanii bakka malee tokko naa kenninaan hin deemuun jedhe. Naan kootu akkam diddaa ji'uma jaallee hojjedhuuti isaa booda sii ilaallanaan jedha. Hin danda'amu hin deemuun hin barbaadu. Naan bakka dura kaatetti si deebisnaan jedha. Bakka dura si hojjenne sana si deebisnaan na deebisaan jedhe. Achitti immoo haalli nageenyaa sirrii miti. Na deebisaan maalum abdattee disirumsaanaan jedhe namichi ni na hojjete. Maalum abdattee waan abdadhe tokko abdadheera. Innis nama miti. Garuu na hojjettu taanaan na hojjedha. Dhugaa koon jallisiinaa. Ani lammii lammaffaa mitiin jedhe. Naan si hojjenneerraa fudhodhan. Meerra deebi'aa naa laalaadheen bahe. Gaaf lammaffaa sin hojjetiin eegan. Homaan hojjetamne dhimmi kosuniin jedhe. Naan si hojjenneerra tokkichaaf maanni ati nama mamma kennu jala dhaabbate iyyuu hin argine nu too hin cimtaa mana amanadha. Naan ishee kaa tole jedhe. Achi immoo bakka deemtu kana waggaa sadii achi turtanaan jedhe. Rakkoo hin qabu. Waggaa sadii kanatti rakkoo hin qabu. Achumaan tura amma waggaa sadii achumaan tura rakkoo hin qabu jedhe. Isaa booda beekuu gali bakka ati giddura iyyuu waan abdatte qabda. Wayin immoo barumsa qabdadhanii barumsa waan biraa immoo baradhee ture. Mana waan kigalu barbaade fakkaata naan musga Waaqayyo jedhee na fun jedhee naan bakka ben wadhe naatti yaade natti boba'e ben bakka xalayaa kana garuu mallatteessina sitti kennina achiin ka'u fedha koo miti biyyichi natti toleera naa ta'eera jettenneetu si dabarsinaa naan jedhe. Isas hin jenne dhiiroo mallatteesse mitiin jedhee isin isaa booda innoko na iffateen na taaree naga lakkisee isaa booda anuu waan dhufe asumaan dhufe gaafa achirraa dhufu waajjirarraa baanaanii iyya tokko waan garaagaraa mana kaadhee dhufeen kaa'een boo nan kadhadhas isaa booda raajiin daawwee na kaasan kootonnaan jijjiirraa bakka yaalaa jirta oddoo kee garuu nama biraa galchuudhaaf ilaallatanii Waaqayyo garuu didee galmee isaan dhoksan sana garagalcheera sumatachi bakkichi sumaaf taanaan jedhu. Yesus Kristos bara baraan gooftaadha. Ilaalchi firaan dhabetti keessaa isa namni kennu dhabe yeroo bira waan nama godhe qabu. Yesus Kristos guddootaati. Ila maqaa Yesus kana akkamittiin ibsuun dhaba. Asoolee ila jechumaan ittiin ibsuun dhaba. Waanuma kana naa godhee odoo hin taane durumaa gooftummaan Yesus na keessatti guddaadha. Yesus gooftaadha. Haleluuyaa. Ila naani isaanillee iddoo biraa ilaalanii nama biraa ilaalanii bakkicha nama biraa hawwaniiru. Yesus Kristos garuu dideera bakkicha sumaaf ta'a. Suma dhaqanaan hin jenne. Haleluuyaa. Iyyaadi. Ana abdii kute yaadi abdicha waa'ee waan sanaa dhiiseeni akkuma tasaa karaa Waaqayyoo irraa kan hin kaane Waaqni koo naan birmanne akkanii gara Waaqa kootti hin laafneefani
abdiidhuma bakka jira mitiire jabaadhu si wajjin jiraachuu wantoo deebite akka waan inaan jedhu fannuuf Yesuus Kiristoos garuu iddumtuu xumurameetti naa dhufe haleluuyaa mee Yesuusitti siniifaa dhufu naa galateeffadhaa kan naa gammaddan haleluuyaa gaaf sana garuu akkana dhaabbadhu kanattan dhaabbadhan seene haleluuyaa waanan jilbeenfadhee fuufuun qoqee mataanuun gaggaragalee waaqa koo galateeffadhun seene ar'as garuu gooftummaa waaqayyoo akkasuma Yesuus inni jabaa haleluuyaa ila isa firri dubbachuu hin dandeenye isa birriin dubbachuu hin dandeenye iddoon hundumtuu xumurame Yesuus Kiristoos diddiigaa karaa gubbaatti naa dhufe Yesuus haleluuyaa haleluuyaa mee waa tokko si gaafadhaa dura akka kaasteetti yeroo adda addaaf yaalii gochaa turte yaalii keessanaaf garuu jijjiirraa si hojjechuu hin dandeenye iddoo kana dhuftee namni waaqayyoo bakka kee kana nama biraa gashuudhaaf yaalii gochaa jiru iddoo sanatti garuu suma milkaa malee namni biraa itti milkaa'u jedhanii sitti dubbatanii ergasii maaltu ta'e bakka sana nan naqee ganamuma isaa ila guyyaan gaaf sana kibxatanatti fakkaate naani naa bilbilan ganama bilbilan dabii ariifadhu kootu naan jennaanan fiikee dhaqee naani ati sirumayyuu hin cimta kan akka kee mataa nu qadoochen jiru waanuma abdatte wayii qabda jedhanii xalayaanaan kennine Yesuus koo ulfaatu bakka gaafachaa ture sana naa kenninaanan ishi guddaa galatooma waaqayyo koo gooftaan koo nafaana jira isa nabdadhe malee waan biraa waan nabdadhe tokkoyyuu hin qabne jedha yeroo nachi ta'in immoo maqaa waaqayyoo dha'u malee hin ba'u amantootuma kan hin taane illee nagaa waaqayyoo siif haa ta'u ameen hunduma keessaniif haa ta'u hin jedhaan Yesuus gooftaadha haleluuyaa kanaaf Yesuus koo naa xumure ani birri dhabee akkasuma fira dhabnaani inni immoo hundumaa kan gararraa ta'e leenci qaraanoo leenci ibidda barbaada isa san firoota isaanii ilaalan dhaqee teessicha didee anuma mucaasaa hirra kaa'ee oddoo sana nageesse kanaaf guddaa naa galateeffadhaa siniin jechuun barbaada. mee isa waa hundumaa gochuu danda'u isa haala laallee isa fira laallee isa qabeenya laallee isa wanti hundumtuu harka isaa keessa jiru isa galmee dhokate gubbaatti baasuu danda'u waaqayyo isa guddaa kanaaf mee galata dhiyeessaa sirriitti harka keessa nama simbukkee jiru harkaan qabaati inni ati laallatte kanuma keeti waliin jedhame amma waaqayyo si gargaare erga gaafa waaqayyo asitti karaa nama isaa asitti dubbateeti iddoo itti hawwii keessa kee jiru iddoo itti jijjiirraa barbaaddu sana dhaqxee galtee achi hojjechaa jirta jechuudha. Eeyyee achuma hojjechaa jira maqaa waaqayyoo koo haa ulfaatu. Achuma hojjechaa jira jettee isinis waan itti aggaammattan waan itti ilaallattan waan itti abdii godhattanii kaatanii abdii itti dhabdan waan itti hiixattanii kaatanii fira itti dhabdanii waa tokko sinii ta'uu dide gidduu harki waaqayyoo siniif haa seenu. Mee harki waaqayyoo gidduu siif haa seenu waliin jedhaa. Dhugabaatiin keenya lammaffaa maal ture? Dhugabaatiin koonni lammaffaa obboleetti kootu toora kanarra dhuftee galte annaani ji'a fulbaana keessa seexanni maatii keessanii gadda galchuu fi waaqayyo garuu hin dide gidduu galee hangoo du'aa kana cabseera jedhee waaqayyo karaa raajii nuu kaase raajii daawwee dubbate obboleettiin koo galteetu waaqayyo mana keenya keessaa waaqayyo salphina gaddanurra dabarseera itti amiin hin jedhe eenyu laata haadha kooti moo abbaa kooti tanattanuu hin jalqabe naani edaa aanadha Yesuus gooftaadha gaafa kana ji'a fulbaana sana keessatti ji'an itti da'uudha ji'a salgaffaa koo xumuree ji'an da'uudha guyyaani daysa koo geenyaani gaafa kamisaa kaasee miirri dhukkubbii natti dhadhagaamaa dhufe isaa booda natti dhagaame gaaf sana narra oolee narra bulee jimaatallee akkasuma narra oolee narra bulee qidaameellee akkasuma narra oolee narra bulee gaafa kana maaluma maal jedhee maatiin koo baay'ee dhiphatanii anillee bakka yaa waaqayyo agam cubbuun koo baay'atullee araara kenna fure abdii kutannaa isa guddaa keessa saatii gara saatii gaafa jimaataa gaafa sanbataa gara saatii tokko mana ga'eera isaa booda maalan yaade
yoon jiraadhes biyya lafaa ishii gidiramtuu kana. Garuu immoo waaqayyo nan xumursiisne taanaan akkas irratti na hambisu nan beeka. Waan tokkoon kadhadhe yaa waaqayyoon jedhe sadhumaarra gale ila akkuma Daawiti anaaf du'a gidduutti kaanfii tokkotu hafee waaqayyo dhufee gidduu na gale jedhe sana akkasan jedhe yaa waaqayyoon jedhe ila na yaadadhu jedhee kadhachuun jalqabe waa'ee mootummaa isaa yaa waaqayyo araaraan nutti agarsiisi na fudhachuu yoo barbaadde garuu immoo na hiiki yaa waaqayyo otoo na hiiktee nan galateeffachiisiin maatii koo yaa waaqayyo gooftaa gaddaan rukutiin jedha. Gaafa kana bakka waaqayyo na birmate sa'aatii lamatti waaqayyo na milkeesse anis mucaan koosi nagaadha waaqayyo gidduu naa galee aangoo du'aa burkuteesse yaadaaf karoora seexanaa karaatti hambise anaan nama galataa na godhee kaasutti na baachise guddaa waaqayyoon naa galateeffadha. Mee yeroo iddoo kana dhuftee obboleettii keetti namni waaqayyo dubbatanii maatii keessan irraa du'a dabarsuun qaba jedha waaqayyo. Garuu immoo milikkita hin argitu jedhee milikkinni sun sirratti ta'ee waaqayyo gidduu si seenee amma atis mucaan kees nagaadha jechuudha. Ji'a fulbaanaa keessaa maatii keessan keessaa tokkotti gadda guddaa seexanni surruutoo barbaada. Ani immoo gidduu galeera. Ani gidduu galee innan dida siin jedha waaqayyo. Waaqayyo dubbate akkuma jedheen didee waaqayyo ela isu du'a keessa homtuu nafne hundumtuu milkaa'ina biraa yaa'a deena biraa yaa'a na maaluma qamucaa kun hundumtuu jechuun isa du'aa wanti biraa hafeen jiru du'uma already lubbuun koo hin baane malee already anu bakka araara isa gubbaa kadhadhe isa lafarraa abdii kute Yesuus Kiristoos qaxxisaa gara koo dhufe du'a na oolchee kun waggaa tokko irratti naa hidha'e guddaa waaqayyoon na galateeffadha. Haleluuyaa. Waaqayyo isaa eebbisu.